Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota kiyyaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jirra jirtu uummata qashtii ani jira galata waaqayyoo turtiin jiruuf jireenya haalli qilleensa maal fakkaata simbira ana bira baay'ee bareedaadha waaqayyoo haa galatu jireenyi maal fakkaata simbiratti ana biratti baay'ee gaariidha waaqayyoo haa galatu turtiin maal fakkaata ana bira hundumti isaa bareedaadha warreen like gootanii share gootanii comment gootanii jabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha asumaan galatoomaa isiniin jechuu barbaada ammas immoo warreen maatii naaf hin taane jirtan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyaatti dabalamaan isiniin jedha gara fuulduraatti waan gaggaarii irratti hojjechuudhaaf nutis illee qophiidha gara mana keenyaatti isin affeerree jirra asumatti aansee mata dureen nan guyyaa har'a qabadhee dhufe waa sadii irratti dubbachuu barbaada jechaadha. Maalidha mata dureen ati guyyaa irraa qabattee dhufte yoonaan jettanii tokko waa'ee miidiyaa kanarra deemaa jiru uummanni Oromoo minaan namatti hin kennu waa jedhamu baay'ee tokko dhagaa jirraa jechaadha. Maaliifi uummanni Oromoo minaan dhiisati aannan dhadhaa'uu namaa laataa jechaadha. Dhuguma dubbachuuf taana waan inni Oromoo ta'eef miti jechaadha. Oromoon kana hin godhu. Ati minaan dhabdee Gondorii dhufte ati minaan dhabdee maalii dhufte hin jedhu konkuma Oromoon jechaadha. Dhuguma dubbachuuf taanaan maaliifi ani garuu maqaballeessii wayyaa ta'u ani ibidda wayii gad boba Itoophiyaa keessatti haa ta'u waan baay'ee na dhiba jechaadha. Maaliifi namni akka walitti bu'uuf seexanatu jidduu namaa deemee dubbii xaxa malee Oromoon kana hin godhu. Maaliifi keessatti dhalannes keessatti guddannes jechaadha. Har'a kaleessa wanti kun hin jiru ture. Kuzariidhaan namni wal qoodu hin jiru ture. Har'a na hundumtu walitti toree jira garuu jechaadha. Har'a namni zummedhee seexanni waan arge facaaseedhaaf namni tokko asirra deemee akkasitti akkas ta'e jechuun hin barbaachisu jechaadha. Maaliifi yeroo tokko waan nama gaddisiisu waan namatti hin tineedhu. Baay'ee natti dhagahame boocha abbaa keenyaa sun jechaadha. Garuu immoo Oromoon akkamitti garaa jabaatee biddeen dhabdee dhuftee jedha. Kan jedhu baay'ee tokko natti dhagahame. Maaliif sababni isaa boocha abbaa keenyaa boruun anarra maaltu gaa sirra maaltu gaa jechuun gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara dubbii sagalee waaqayyootti yoo deebine warra dheebotan dheebuu baasaa warra beela'an beela baasaa jedha. Maaliif yoo jettanii eddan obboleettii koo hin gargaarre ta'e eddan obboleessa koo hin gargaarre ta'e wanta ni qabadhee deemu faayidaa hin qabu. Wanta ni godhu faayidaa hin qabu. Maaliif bara keessa jiraannu keessatti ofii keetti sitti badee yoo namaa goote irra caala bu'aa argatta. Amma garuu barrisaa bara dhumaati wanta ta'eef barrisaa bara ceegga'amaa bara dhumaa bara itti dhirri wal fuudhu bara itti shamarraniif shamarran wal fuudhu bara itti obboleessa obboleettii jibbu bara itti haati ilmoo jibbiturra waan jirruuf bara kana keessa immoo maaltu barbaachisaa ibiluu minaan dhoowwatee Oromoon akkasii Amaaraan akkasii Tigireen akkasii Walaayittaan akkasii minaamin jechuu dhiibnee osoo hundumti keenya gara waaqayyootti deemnee waaqayyoon kadhan isarra caala waa furmaata argan. Dhugaa waaqaan baay'ee natti dhagahama maaliif akka ta'e osoo waan inni biyya kana guutummaa isaa waaqayyoo aangoo natti kenne waan busha ta'eeti walitti qabeen hundasaa inni balleessa illee akka dhiifama wal gaafatu inni wal jibba illee akka wal jaalatu mee kanuma nuu kadhadhaa warri musliimaas du'aayii godhaa warri kiristaanaas kadhataan. Maaliif dacheen keenya Itoophiyaa akka abaarame dhugaa sabuma keenyaan abaaramaa deemaa jira dhugaa waa biraa miti gochaan tollaan irratti hojjennutu waa badaa dhabboloota waa baay'eetu jira dhugaa waa baay'eetu jira rakkina guguddaatu jira numa keessaa bayeetu kan kun hunduu dhufu jecha edda miidiyaan kun dhufee biyyi keenya illee nagaan arganne namni keenya illee nagaan arganne maaliif miidiyaan wanti baay'ee argaa jirra dhukkubsataadha jedhanii birri funaananii birri ofii isaanii nyaachaa jiru. Waa meeqatti dayeeffatanii kan namoota baay'ee boochisaa oolantu jiru. Imimmaan dhaloota bu'anii eessa dhaqa? Har'a wanta waaqayyoon callisee isinitti hin fakkaate. Lafarratti isinitti haa tolu malee inni lafarraa isinitti badee inni samiirraa isinitti tolu wayya. Dhugaa ana akka kootti akkasii jecha inni lafa kanarraa oonatti bade maa miti. Lafan jiraadhutti yoo rakkadhe maa miti. Rakkatanii keessa darbu qoramanii keessa darbu maaliif warqeen hin qoramaa tureetti ilaalama. Isa keessa darbeen warqii ta'uusaa beekama. Garuu gaafa biyyi keenya qoramu gaafa biyyi keenya reebamu gaafa beelaan gaafa dhiigaan reebamu baay'ee keenya muddamnee waa meeqa keessa galuu dandeenya nama arrabsuu dandeenya waa baay'ee irra galuu dandeenya lakki gad jilbeeffadhu waaqayyoon kadhadhu aaruun dura
akkasumatti immoo kanumatti immoo aansee batalaa adaraa shamarran Dubaayii jirtan jechaadha. Shamarran tokkittiidhaaf jecha shamarran miliyoonota arrabsamaa jira. Sheekonni kutaa TikTok irra kutaa Facebook irra fiiganii kan arrabsaa jiran shamarran biyya Arabaati. Maaliif sababni isaa yoo jettanii waan balleessaa kan arganiif lafaa kaanii miti kan nu arrabsan. Isaanis lafaa kaanii miti garuu sababa dubartii tokkittiitti muluu keenya walitti qaban nu arrabsu isaanii balleessaa qabu. Baay'ee natti dhagahame tokko dhugaa dhaggeeffadhee baay'ee tokko eenyummaa kiyya bara maalii keessa akka jirru baay'ee nama dhiba. Eessa Soodii keessa Beeruut keessa bakka kam jiraadha. Namni tokko Ameerikaa keessa shamarran tokko yoo waan hin taane hojjette shamarran miliyoonatti walitti qabamee arrabsama. Kun maaliif nurratti ta'a jedhaa yaada. Qooda dhiirri ofii isaatiin fuuchuu qabu ofii keenya dhiira fuuchaa jirra. Qooda ofii keenyaati of qabuu qabnu ofii keenya obbaamnee mul'isaa jirra. Ofii keenya obbaamnee qullaaf agarsiisaa jirra. Ofii keenya waan hin taaneef gochaa jirra. Fedhii foon keenya gammachiisaa jirra. Maaliif kun garuu maaliif ta'e bara dhumaa keessa waan jirruufidha. Mee of eeggadhaa daraa keessa maallaan jedhu seetaa kaleessaa seetu galeessa jarri mana kanaa sarraatanyaan Itoophiyaa waan hin taane malee dalaguu malee didde jedhanii mana keessattis waan hin taane hojjetti jedhanii bakka dhiiraan alatti jiraachuu hin dandeessu jedhanii kanaafi sarraatanyaa Itoophiyaa Dubaay keessatti sirumayyuu hin fudhannu jechaa jiru jettee natti hin ta'iniitiin mana kana keessaa jira. Maalirraa kan ka'edha? Kun shamarran keenya baay'een isaanii kan maqaa keenya balleessaa jiranidha jechaadha. Nuti warri golaa haadha ormaa keessatti rakkannee hacuucamnee hirriba keenya gubannee turan gaafa xumne miidiyaarra laalu. Kunis maqaa keenya baatee fi shamarran biyya Arabaa ammoo walumatti qabamneetu. Gaafa namni tokko maqaa keessan maaliif isinitti hin dhaga'amu? Namni tokko sammuu baatanii deemuun waa irraa dhaga'uudha, waa irraa baruudha. Akkasumaaf sammuu baannee deemna. Moo ani dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'ame. Kaleessa yeroo niitiin kun akkas naan jettu baay'ee natti dhaga'ame bakka. Baay'ee dur biyyi kun as keessatti sarraatanyaa Itoophiyaa jaallata. Amma garuu sarraatanyaa Itoophiyaa jibbanii jette. Maaliif jennaan waan hin taane hojjetu. Waan hin taane bakka yoo batalaa kan goodaa jira namni jaan garagalee kan ilaalu natti hin fakkaatu jette. Maaliif sababni isaa sababni waan hin taane hojjennuufidha. Kun immoo ana si ilaallata. Kanammoo yoo wal gorsinee wal deebisne Oromoo yeroo mammaaku sangaa abbaan gaafa cabsee abbumatu jajaabsa moo maal jedha akkas jedha jecha. Maaliif yoo nuti wal deeffanne yoo nuti wal gorfanne malee namni dhufee nu surreessu namni quba nutti qaba malee namni nu arrabsa malee. Kanaaf maaliif nu arrabsa butaan TikTok shamarran biyya Arabaa butaan Facebook shamarran biyya Arabaa butaan YouTube shamarran biyya Arabaa. Maaliif kun nuun jedhama? Nuti mana ormaa keessatti golaa ormaa keessatti kontiraata keessatti eenyee baay'ee rakkachaa sammuu keenya cabsaa waan eeggache yennaa hojjechaa jirra. Garuu kan biyya keessa jiru isaan moo garuu immoo biyya keessa as teenye rakkatoota kan ifa ta'u nuyi warra homaan qabne kan gargaaru nuyi garuu immoo maqaan keenya kan nu badus nu maaliif shamarran tokkitti maqaa keenya nu balleesse ka shamarran kaayyoon qabne maqaa keenya nu barreesse ka. Kanaaf adaraa keessan maqaan shamarranii tokkodha. Maqaa keessan dhufkachuu yaala. Summettanii nama argitan kaleessa yeroo biyyaa baatan asitti nama jaaladhaaf dhuftanii kaleessa yeroo biyyaa baatan asitti dhiira wajjin wal argaaf dhuftanii edda fedhii dhiiraa qabaatamaa biyyaa baatan biyya keessan jiru. Bakka gaafa fedhiin dhiiraa bosi qabee dhiisii gali bakka tikkeettinaa kutadhiiti gali. Nuun arrabsiisin adaraa keessan. Walitti qabnee nama tokkoof namni miliyoonni maaf arrabsama. Adaraaf eeggannoo godhaa. Maaliif foon keenya bar hudduuf qoonqoon akka abbaan godhe ta'a jedha Oromoon yeroo dubbatu. Maali yoo qoonqoon kee yoo ati fuutee nyaadhu jettee fuuteetti kennite malee fuutee nyaatti akkasuma. Indee namni tokko of qoxaaxaruu qaba, of adabachuu qaba, of eeguu qaba. Nama kan taateef sammuu kan godhateef yaaduuf horiirraa kan adda baateef yaadaan. Kanaaf dhugaa waan baay'ee natti dhaga'ame ifa manaa godhaa namoonni natti qabamtan yoo jiraattanii. Egaa maaliif waan baay'eetu jira. Asuma taansee akkuma argaa turre waa abirishii furuutaa yoo argitaniitu ta'e mucayyoo tokko lafuma kaatee isin jaaladhaa jettee dhufte. Isheen sun immoo kan duraa biyya amma kanaa keessa dhiitta biyya sana dhattee isin jaaladha jettee meeqa boossee waan baay'ee ilaalaa turtaniittu. Ishiin akka hin taanetti of jaalachiifte. Ishiin kun immoo lammata dhufte. Namni tokko gaafuma wal wajjiniin haasa'u maaliif wal wajjiniin haasa'a jedhamee xiinxaluu qabaata. Namni kun hiriyaasaa ishiiti moo dhugaadhaaf jaallata moo dura wal qorachuun barbaachisaadha bara. Nama tokko nan jaalladhaarra maalummaa isaa baruu caala. Maalummaa isaa
baay'een isaanii yeroo duraa Abrish Fruutaa yeroo maraa maal jedhu turanii yuutuubiidhaaf malee dhuguma jaalala dhugaa miti jedhu. Garuu immoo isaan yeroo dubbatanii ani Abbaay TV irra ilaaleen ture jechaadha. Yeroo ishiin gaafattu jechaadha. Sirriitti dhaggeeffadhe viidiyoo sana amma dhumaatti nan hordofaa jechaadha. Yuutuubiin miti gaa'elumaa kan barbaadaa jedhe inni garuu. Baay'een namaa immoo waan hin taane baatee deema biyuuf jecha. Bakka waan hin taane. Waanuma jireenya keenya miidhu, waanuma nama tokko miidhu. Maaliif waan nama miidhu irraa fagaachuu dadhabnaa nuti garuu? Waan nama miidhu irraa haa fagaannu. Waan nama aarsu irraa haa fagaannu. Obboleettiin keenya tokko yoo nutti aarte, obboleettiin keenya tokko aarsu irraa sitti hafuu wayya. Maaliif yoo namni tokko sitti aare gatii siif hin qabu. Biyyoon tarra namni 2,000 dhufee si ilaale faayidaa siin qabu. Har'aaf maallaqa si lakkaa'uu danda'a. Boorusuma kana hullim godhee si harkaa gatuu danda'a. Maaliif wanta waaqayyoof dadhabamu hin jiru qaba. Amma kana dukkaneessuu danda'a. Amma kana walitti nuu qabee nu fixee deemuu danda'a. Kun hojii waaqayyooti wanta ta'eef jechaadha. Adaraa keessanii yeroo nam tokko jaalallee isaa qabate jaalallee nama tokko irratti ka'uutti hin fiigina. Jaalallee nama tokko nan jaaladhan jedhiina. Kan waaqayyo sinii kaa'e eeggadha. Maaliif hundumayyuu waaqayyo hiree keenya waan nuu kaa'eef jechaadha. Namni tokko edda shamarran ta'e dhalate utuu hin heerumin hin hafu. Dhiirri tokkos edda dhiira ta'e dhalatee osoo hin fuudhiin hin hafu wanta ta'eef qooduma keessan eeggadhaan isiniin jedha waan akkanarraa suuf qusadhaa. Maqaa keessan dhoksuu yaala. Ani garuu baay'ee waaqayyoon galateeffadha. Maaliif dafee gara jireenya kootti deemu kootti jechaadha. Maaliif baqa waan baay'ee jira yoo laalu hundee yaa rabbii kiyyeen jedha. Yoo na kan kooyyuu namni jana kana jechisiisa. Yoo na barsiisiin kan kooyyuun janattu. Nan shakkeen wala na wasinu yoo na kan kooyyuun janattu jedhee. Gudii qabdu sinuu. Innaa kana waan akkanarraa eeggadhaan isiniin jedha. Yoo dandeessan dhugaa wal gorsaa wal deebisa. Nam tokko balleessee yoo argitan miidiyaa irratti dhuftanii itti kolfur, miidiyaatti dhuftanii aarsuurra keessaan naqaa gorsaa. Akkas wayya yoo wal gorsine wayya. Amma dhugaa yeroo hundumaa mana kana keessatti yoo waan tokko shamarran dubaa irra waa dhagaan niitiin kun waamta nama bira na teessistee viidiyoo habantee natti agarsiistee na gaafatti. Nin qaaneffadhaa miti mataa kun na caba. Sammuu kun na caba toonnaa sana argee kaballaatti jedhee dhaqee argee. Hin kolfamu kun. Innaa kanan isiniin jedha adaraa keessan shamarran Dubaay keessa jirtan of eeggannoo godhaa. Jarrillee akkasuma kana. Dhugaa mootummaan Dubaay sirma sarraatanyaa Itoophiyaa ofirraan baasa jechaa jira jedhan adaraa of eeggadhaan isiniin jedha. Dhugaa warra biddeeniif deemu warra hojiif deemu kanaatti nambisiinaa. Waan hin taaneef jettanii foon keessan gammachiisuuf jettanii kiyyaaraa nuuf hin balleessina. Kaarootii nuuf hin balleessina. Baay'ee isinitti kolfee waaqayyo nuuf haadhiisu kana. Innaa kanaafiyyuu jabaadhaan keessaniyyuu sheerii laayikii naa godhaa. Warra hin dhageenye biraan naagaa shamarran Dubaay biraan. Adaraa keessan warra sammuu isaanii hin jirre kana biraan naagaa isiniin jedhaa. Hundi keessan laayik sheer koomentii godhaa. Biyya keenyaaf immoo waaqayyoon kadhadhaa. Kadhannaadhaan biyya keenya bira dhaabadhaa. Adaraa keessan Oromoodhaa, Amaaraa, Tigireedhaa, Walaayittaadhaa maalidha jettanii waliin qoodinaa. Kaleessa zariidha minaamin hin jenne hundumtu wal keessa jira wanta ta'eef jaalala tokkummaa akka waaqayyo nuu deebisuuf kadhata godhaa. Wal jaaladhaa, wal kabajaa. Isiniin jechuu barbaadaa, isiniin jaaladhaa, isiniin kabajaa. Yoo nama viidiyoo ko dubbadhe keessatti xiqqoo waan isin mufachiisu dubbadhee jiraadhe dhiifama naaf godhaa. Amma viidiyoo biraa wal deebinutti nagaan naa tura.